Samiin dukkanaa'uun buurri lafaas guyyaa irraa reeqqiseera. Caamsaa 12 bara 2026 fiixeen nageenya addunyaa boolla keessaa duubatti deebi'aa ture ciccirameera. Sa'aatii kanarraa eegalee dhukaasa dhaabuun eebila 8 USA fi Iraan gidduutti godhamee ture gara tuulaa balfaatti darbatameera. Galmoota paarlaamaa Iraan irraa kaasee haga balbala White House'tti afaan dippiloomaasii loojikii qorraa fi billaa qarameen bakka bu'eera. Tarkaanfii magaalota gurguddoo addunyaa keessa raafama tiiktooniikii ergeen dubbii himaan paarlaamaa Iraan Ibrahim Rizaahii filannoo niikulara hidhachuu ifatti minjaalarra kaa'aniiru. Akeekkachiisni isaanis ifaa fi qara sodaachisaa ture. Iraan ammas irra deebiyyoo rukutamte badhaadhinni yuuraaneemii 90% rukutam. Uleen meeshaa niikularaas harka keenyatti hafa jechuun akeekkachiisaniiru. Qondaalichi olaanaan kun dabaluun yoo haleellaan biraan mudate filannoowwan keenya keessaa tokko boombii niikularaa USA sodaattu hidhachuudha jechuun dubbii dhoosaniiru. Amma dhimma kanarratti gamaggama taasisaa jirra. Warri weerartoonni haqa kana beekuu qabu yoo biyyee keenya rukuttan fiiwuzii dhugaa atoomika haaraa rukuttu jechuun akeekkachiiseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana guyyaa 12 ji'a waxabajjii darbe irratti onnee niikularaa Iraan haqnee jirra jedhanis afurri yuuraaniyeemii kiloogiraama 400 ol badhaadhina qabu ammallee gammoojjii Iraan keessa jira jedhameera. White House'tti qilleensi orgaa womboleetti deebisee jalqabuuf furdateera. Pirezidaantiin Doonaald Tiraamp addunyaa dura dhaabbachuun dhukaasa dhaabuun deeggarsa jireenya lubbuuf godhamu irratti kan fannifame ta'uu labsaniiru. Deebiin Iraan piroopozaalichaaf kennite xuraa kosii keessatti jechuunis ibsaniiru. Piroopozaala kana dubbisee illeen xumurre kan jedhan pirezidaantichi waraanni yeroo kamiyyuu jalqabuu akka danda'u ifa godhaniiru. Nuti harka keenya diriirsine isaan garuu tarree gaafii nuuf erganiiru jechuun yoo wanti kun haala kanaan itti fufe karra addaa karra Si'ool banuuf jirra jedheera. Addunyaan haala rakkisaa yeroo seentutti ifti dippiloomaasii gaaddidduu waraanaa ulfaataa ta'een cufameera. Guyyaa irraa callisni dhukaasa dhaabuu sagalee shubbisa obomboleettii walitti qabameen bakka bu'eera. Jettiiwwan warra dhiyaa fi misaayiloonni baharraa ija isaanii banuun lafti gara murtoo isa dhumaa fi jeequmsaatti garagalteetti. Labsii lafa raasee gaara qotee fi galaana jeequs kinooti. Yeroon haasa'uu dhumuu yeroon abidda tufuu jalqabeera. Galmoota White House keessatti qilleensi urgaa tarsiimoo guddaa qabuun gabbateera. Doonaald Tiraamp yaada waraana xumuruu Iraan ergite tuffachuun kana booda dhukaasa dhaabuu maaltu jira jechuun labseera. Alkanedaa kutaan addunyaa warra dhiyaa humna guddaa qabu walgahii hatattamaa taasiseera. Walgahichi itti aanaa pirezidaantii J.D. Vance, Marco Rubio, gooftolii peentaagoonii fi qondaalota CIA'n guutameera. Dhimmichi daandii injifannoo guutuu kaartan agarsiisuuf akka ta'e himameera. Pirezidaantichi waajjira Ovaal irraa aarii qaban ibsuun gara tarkaanfii waraanatti jilbiifataniiru. Tiraamp labsii baasanii caccabaa niikularaa biyyee Iraan keessatti awwaalame nu malee maaltu qotee baasuuf dandeettii qaba jechuun yeroo gara Chaayinaatti balali'uuf qophaa'aa jiran kanatti waraana kana ulfaatina humna guddaa qabuun xumuruuf akka qophaa'an dhaadataniiru. Teheraan gama isheen pirezidaanticha barnoota ammayyaa barsiisuuf dhaadatte. Namni dhukkubbii darbe yaadatu ciniinsuu egeree tilmaamuuf hiree qaba. Iraan doorsisaa Ameerikaa callisaan osoo hin taane sagalee hamaa seena qabeessa ta'een qunnamteetti. Afyaa'iin paarlaamaa Muhammad Baagaarii qalaabaaf obomboleettii kana keessa ilaaluun labsii mormii qabu baaseera. Iraan nama weerartuu kamiyyuu barumsa barsiisuuf qophiidha jechuun ergaan Teheraan irraa dhufe kuni tarsiimoo Waashingitenii fi Teel Aviiv dhiphiseera. Tiraamp waa'ee Teheraan harka kennachiisuu yeroo dubbatan waraanni Faarsi gaarreen isaarra dhaabbachuun quba saaqaataa haloo ba'urra kaa'eera. Fiixee jallaa Yaman irraa sochiinaan sarallaa akeekkachiisa galaanota jeeqe baaseera. Ameerikaan kana booda ulfaatina of tuulummaa ishee liqimsuu qabdi jechuun sagalee waajjira miidiyaa Ansarallaa Naarsaddiin Amiir jechoota ciccimoo kanneen Ameerikaan gara balaa ofii tolchiteetti akka seentu akeekkachiisu kenneera. Jalqabarraa kaasee sochiin Ameerikaa gonkumaa nagaa miti jechuun amma bu'aa salphina isaanii baachuu qabu jedheera. Tiraamp dhugaan jaalatu waan ta'eef waraana kana irra deebiyyoo jalqabe mo'amuun isaanii itti fufa jechuunis ibseera. Misaayiloonni fi jeettiiwwan yeroo boba'aa jiran kanatti waraanni lammaffaan gaaddidduu galmee addunyaa keessatti lolameera. Ameerikaan baankota addunyaatiif akeekkachiisa diimaa kennuun sirna faayinaansii gara uggura dijitaalatti jijjiireera. Hongirraa kaasee haga galoo galaanatti neetiin cimaa dhufeera. Kunis bara 2020tti herreeyni baankii akkuma baankar buustar lubbuu namaa galaafachuu akka danda'u mirkaneesseera. Strait of Hormuz ujummoon anniisaa addunyaa ammallee bakka wallabdee sodaachisaa ta'uun itti fufeera. Waraanni Ameerikaa doonii Ameerikaa eeguuf yeroo bobba'u Iraan abbaa biyyummaa guutuu bishaan kanarratti qabdu mirkaneessuu isheetiin galaanni kuni kana booda daandii daldalaa ta'uurraa iddoo awwaalchaa ta'uu filateera.
yaanni Tiraamp kennan dhangala'aan boba'aa addunyaa akka laamsha'u taasiseera. Daawwattoonni walgayii Waashingten ajaja waraana seeni jedhu yoo ta'e xumurri galaanni jeeqamuu qofa osoo hin taane akka gubatu beekanii garaa isaanii qoonqoo keessa kaa'aniiru. Addunyaan daandii qaxxaamuraa nageenyi dambalii waraanaatiin niqame irra dhaabbatteetti. Holqa gadi fagoo lafa ol ka'aa Faarsi keessa jirurraa kaasee haga galma aangoo Waashingtenitti dhahannaan shubbisa waraanaa hiree bu'aa hamaa ta'e fideera. Leenci obomboleettii sodaatu obomboleettii tam. Waashingtenitti deeggarsi jireenya dhukaasa dhaabuuf kennamu addaan citeera. Doonaald Tiraamp karoora nagaa Iraan kuffisuun kallattiin gara riingii waraanaa keessa galaniiru. Kaabinee waraana isaanii walitti qabuun gara haleellatti akka deebi'an mallattoo agarsiisuun saba duraanuu xiinsammuu sodaa buqqise mormaniiru. Teheraanis ergaa cimaa addunyaaf dabarsiteetti. Abdii waraana guutuu kana booda ofirraa ittisuu osoo hin taane samii abiddaan gubuuf akka qophaa'e labsiteetti. Diinonni salphina isaanii waliin piroopozaala Iraan dhiyeessite fudhachuun harka duwwaa duubatti deebi'u yookiin waraana balaa guddaa qabu filachuu qabus jetteetti. Hooggantoonni injifannoo guutuu yeroo dubbatanitti lafti waraana Israa'el jala jiru ergaa muddamaa dabarseera. Liitanaal Jeneraal Iyyaal Zaamir iyyannoo paarlaamaaf dhiyeessaniin hatattamaan loltoota dabalataa nu barbaachisa jedhaniiru. Kunis waraana Iraan waliin kallattii wal dura dhaabbachuuf yeroon akka ga'e kan agarsiisudha. Kana malees Israa'el adda waraanaa hedduu banuun hanqinni loltoota akka ishee mudate himameera. Kana cinaatti waraanni Israa'el samii Libaanos abiddaan qotaa buleera. Samiin kibba Libaanos maasii sanyiin badiisaa itti facaafamaa jiru ta'eera. Sa'aatii 24 darban keessatti humni qilleensaa Israa'el magaalota kibba Libaanos 9 ol misaayilaan rukuteera. Haleellaa kanaan namoonni 9 yoo du'an 12 madaa'aniiru. Deebii kanaaf Hizboollaan haleellaa hamaa marsaa 20 taasiseera. Taankii markaavaa balleessurraa kaasee haga haleellaa diroonii ulfaataa waraana Israa'el heelikoopteraan baqachiisetti. Mormiin kunis dhukaasa dhaabuu cabsuun hundi barumsa malu akka argatu mirkaneesseera. Weest Baank keessattis abiddi haaraan qabsiifameera. Qoqqobbii Awurooppaa cabsuun mootummaan Israa'el lafa tarsiimoo naannoo hunda dhuunfachuuf karoora dhiyeesseera. Weest Baank sabbata nageenya hin qabne jechuun tulluu durii gara marsaa mormiitti jijjiiraniiru. Utubaaleen addunyaa jiguun bu'uurri sirna addunyaallee irra deebiin qotameera. Guyyaa irraa eegalee barri dhugaa haaraa fi sodaachisaa ta'e fideera. Waraanni kuni kana booda waraana yookiin mormii sibiilaa qofa osoo hin taane waa'ee ujummoolee dhiigaa addunyaa mul'annee fi sabni tokko guutumatti jilbeeffachuu diduuti. Gaarii ol ka'iinsa irratti qilleensa waliin hin daldalu. Giddugala Teheraan keessatti dhaabbanni anniisaa atoomikii Iraan loojikii sibiila hamaa tokko minjaala mariirraa haqeera. Hoogganaan anniisaa atoomikaa Iraan Mohammad Islaamii teekinooloojii niikularaa fi badhaadhinni yuuraaneemii ajandaa marii ala ta'uu ifatti labseera. USA fi Iraan diigama dhukaasa dhaabuu cabe keessa wal ilaalaa yeroo jiranitti Iraan ifatti dubbii tokko dubbatteetti. Mariin kun waa'ee waraana xumuruu malee bu'aa bayii dhaloota tokko diiguu miti jechuun dhaabbileen boombii baankar buustariin qotamanii turan bakka eegumsaa argataniiru. Ergaan Waashingtenitti dhiyaatu ammoo sagalee abbaa biyyummaa ta'eera. Iraan mirgi niikularaa mariif kan inni aanne yoo jettu Israa'elii fi Ameerikaa yuuraaneemii badhaadhina qabu kana gara Iraan seenanii fudhachuuf yeroo dhaadatan Iraan immoo yoo dandeessan yaaluu qabdu jechuun ergaa dabarsiteetti. Namni xiyya isaa baay'isee darbu dafee fixataa akkuma jedhamu xiinxalaa ajaa'ibaa biyyoota dhiyaa keessa dambalii rifaasisaa ergeen arkiteektiin beekamaa Roobert Kaagan Ameerikaa waraana Iraan irratti gaggeessiteen guutumatti mo'amte jechuun labseera. Kaagan xiinxala kenneen Iraan Veetinaam yookiin Afgaanistaan akka hin taane akeekkachiiseera. Kunis Ameerikaaf kufaatii tarsiimoo kanaan duraan argamne ta'uun galmaa'eera. Oduun durii Ameerikaan hin mo'amtu jedhus caccabeera. Sababni isaas Iraan to'annoo guutuu Strait of Hormuz irratti qabduun akka ta'e himuun seenaa ammayyaa keessatti yeroo jalqabaaf humni naannoo tokko humna guddaa addunyaa kaffaltii gaafachuuf eenyu akka ujummoo dhiigaa addunyaa irratti murteessuu danda'u kan agarsiisedha. Kufaatiin tarsiimoo kun harka Waashingten duubatti hambisuun ejjennoo addunyaa akka diigamu taasiseera. Galaanni Hormuz daandii taankarootaa qofa osoo hin taane qoonqoo intarneetii addunyaas ta'eera. Dambalii Strait of Hormuz jalatti keebiliiwwan faayibar ooptikii kanneen parsantaa 90 intarneetii ardiilee gidduutti oofaniif guyyaadhaan doolaara tiriliyoona 10 daldalan to'annoo Iraan jalatti kufaniiru. Iraan yeroo ammaatti abbaa biyyummaa keebilii mirkaneessuuf socho'aa jirti. Kaffaltii geejjibaa hayyama baasisuu fi aangoo seera dhaabbilee teekinooloojii biyya alaa irratti gaafachuun ijaarsa dijitaala pilaaneetii kanaa irra deebi'uun bocuu eegalteetti. Uggurri Ameerikaan Iraan irra keessa diinagdee daataa addunyaa hunda gara qabeenya Faarsitti jijjiiruun bakka bu'eera. Gama biraan qorannoon abaarsaa Zawaal Street Joornaal argate iccitii dukkanaa tokko saaxileera.
United Arab Emirates gaaddisa waraana Ameerikaa fi Israa'el jalatti haleellaa waraana dhoksaa Iraan irratti raawwatte mirkaneesseera. Addunyaan tiyaatira guddaa loltoota Ameerikaatiin yaada keessa galtee yeroo turtetti UAE'n dukkana keessatti billaa mataa ishee qaraa turte jedhameera. Jalqaba baatii eebilaa keessa yeroo pireezidaantiin Ameerikaa dhukaasa dhaabuu labsuuf qophaa'aa turanitti haleellaa sirrii ta'e onnee warshaa qulqulleessituu odola laavaan irratti argamu cicciree ture. Tarkaanfiin kunis UAE'n buufataalee Ameerikaa keessummeessuu bira darbuun Iraan irratti haleellaa taasisaa akka turte kan mirkaneessedha. Egaa kabajamtoota hordoftoota miidiyaa JSS Afaan Oromoo odeeffannoowwan ammaaf qabanne kanuma. Odeeffannoowwan wayitaawoo kanneen biroo qabannee haga walitti deebinutti viidiyoo keenya like, subscribe gochuun akkasumas komentii jalatti yaada ijaarsaa nuu kennuun dagatinaa isiniin jenna. Bakka jirtan hundatti hamtuun isin argin jenne asumaan nagaadhaan.